Eega kunoo bilxiginnaa rifattee eega kan dhagartee rifattee kunoo muddamtee amma itti cimsinaa jedhan. Maaltu rifata filaayerii eentu filaayerii eenyutu filaayerii dhagartee rifattee jedhan. Hai mee ati asii uumiste. Nama shanii filaayerii wanni zuumiirra walitti dhufee haasa'u dhiisi kumi shanii yoo dhufe. Kumi dhibba shanii yoo dhufe maaltu nama maaltu ta'a namni kumi dhibba shanii yoo Ameerikaan wal guure maaltu ta'a rifata. There's nothing maali. Dur kuma shanii kumi meeqa wal gahan turre maal yoo wal ga'e. Oozii maal ijaarsa kam qabaati akka waan yoo nami shanani zuumiin fi yuutuubirra haasa'e bakka lafti garagaltuu fakkeessuu fedhan. Jalqaba akka waa walii hariiroo qabanuu fakkeessu ebalu akkami ebalu taggiif maali warra waliin dhaggin baga akka waan yoo nami shanisuu walitti dhufe yookiin nami kudha shanii walitti dhufe wanni ta'uu wayi fakkeessuu yaalamu. So the question is barcumaa sani jechuudha. Barcumaan sun immoo akkuma mangistuulleen jedhe tokkocha. Jarrummaan amma achi jirtu sunu irra waliin galtu tokkocha sani. Amma hoogganaa filadhaa doo jedhanii achittuu boksii wal tumuu dandeetti. Achittuu waliin galanu at least nami sadan tokko wal lola. An ta'uu qabaarratti.